Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin abuurri hamaan abuurri jawwee abuurri waangoo lafa kanarratti aadaa bulu adaabu. Inni sababii Israa'elootaatiif mandara Yerikoo jabaatee cufamee ture kan jedhu caafamee jira. Sababii Israa'elootaatiif baname. Maqaa gooftaa Yesuusin lafa kanarraa wanti cabuun mala haa cabu. Mandara kanarraa wanti dhaamu malu wanti burkukifamu malu billaa waaqayyootiin haa rukutamu. Yesuus gooftaadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin iddoon duwwaan lafti duwwaan ammayyuu biyyiin qabamin jiru waan jiruuf Iyyaasu ija jabaadhu cimi. Ani namoota kana gidduutti nama guddaa si gochuu jalqabaan ni jedhe. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin eebbi guddaan isin irratti haa dhangala'u. Ameen. Maqaan keessan eenyu eessarraa dhuftanii waaqayyo maal isinii godhe? Maqaan koo Guutamee Dhibbisaa Gammachuun jedhama. Ani laftin dhufe ana Ganjii lixa Wallaggaarraan dhufe. Yeroon dhufetti baay'ee na dhukkubachumaa na dhukkubaa ture. Lafti manni kadhataa gimbii keessaa siddoon hin naqin hin jiru. Ergan dhufee siddooddoorra nan deema. Akka laga kana waaqeffannaa jiru namatu natti migaafan dhufe. Achi dhaqii jedhanii baay'ee na dhukkuba yeroo garaa keessaa na dhukkubu mataa keessaa na guba. Funyaan koo kana keessaan gurra koo keessaan na gubaa karaa ija kootii kanallee hin ba'aa ture. An garuu wanti isa caalmaa waa'ee lubbuu namaa waan na dhibuu fi baay'ee wanta sanarrattis waan ani dhukkubi sun na qabee fi mucaa kootii fan kadhachiise deemee suuraa isaa baadhee dhufe. Mucaan keessa maal ta'e innaan? Mucaan koo iddoo biraa jira. Isinitti himeeni dugda duubaan dhufee dhaabannaan maa inni armeettan. Innaani mucaa kootu na duraa badee jiraan jedhan. Innaani meeqoo inni garaa kee keessaa kun immoo maa inni mataatti ol si fiiguu jettanii garaa koo kana harkumaan darbattan. Waa'ee mucaa dhiisee tan gara keessatti qajeele. Innaani nan kufeen. An kufeennaan asumarra ciisanii jettanii tajaajila biraatti fuftan. Innaa ergachi deebitanii booddee armee mucaan kee singala dhukkuba keettis fayyiteetta. Hidhaan kee kameeraa dhuga baatii fidii jedhame. Erga sanaan booddee yeroon karaarra deemu of ilaalaan deeman ture. Cheekii godhachaa turtan? Ofii koo dhaggeeffachaan deemu. Bishaan irraan fagaadhu minaan ammaammanee akka ndaanqoo qaqammasa. Na guba ammaamma fideedha na kutuuf kaa. Innaani gizeen galu nagaa koodha. Garaan koo kun keessitas gabbaa'edha sammuun koo sirriidha. Inni kufinaan jedhus na dhiiseera. Hin badde. Galateeffattanii sabni waaqayyo. Haaleluyyaa. Kanaan booddee gammadaa galeeni kadhata son dur baay'ee hin dandeenyellee jilbeenfadheen deebi'ee kadhachuu jalqabe. Galateeffadhu waanuma jedhu keessa koo na guute. Galateeffadhuutis hin guute. Inuman kadhadhaa utuman jedhu boris of hin ilaalee nagaa koodha. Boris nagaadha. Darbees of hin dhaggeeffadhe nagaa koodha. Nagaadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u abidda qorichi dadhabee. Waaw galatti yaalan gadawu Yesuus Kiristoos. Ergasii ani fayyaa koodha. Dhugabaatii ani qabu dhugabaatii lammaffaadha. Inni kuni waa lama natti dubbatame tokko naa raawwatame. Inni lammaffaa qani sanbata isaa mucaa barattuu tokko fudhadhee tan dhufe. Dhufeen iddoo sanan taa'ee waan tokko hin argan jiru. Nuyi iddoo biraadhaa dhumnee akkuma nu dhumnee magaalaa nagallee naalli qaala'insaa baay'ee iddoo kanatti jabaataadha. Irra kan na turre maatii wajjin. Kani wajjin biyya kana dhufe mucaa koodhaa fi haadha manaa mucaa koodha. Hojiin isheen hojjetullee harkatti dhaabatteerti. Innaanin kadhachaa ma waaqayyo waan jaallatte godhi jechaan dhufe. Gizeen dhufeedhu wangeela lallabdanii kaatanii hojiin hundumtu hojjetame waa'ee bishaanii irratti dubbatame. Bishaan kana irratti kadhadheen waaqayyo irraa waa dhaga'een dhufe. Bishaanni kun hojii guddaa mana namaatiif hojjeta. Wanta biqilchu wanta lalisiisu qaba.
Dhalootatti hin fayyantu jira naan jedhe Waaqayyo. Innaani waan bishaan sana duukaa eebbi jiru numa naa gala. Warri birrii hin qabne fudhatanii iraafi ettan. Ishi. Daaqdoonni bishaanicha fillabiitidhuma jalqabaanumaaf laatanii. Ishi. Dhuruu jalqaban. Gizeen galu mucattiidhaan xaafiinis as keessa jira. Dhadhaanis as keessa jira. Qabeenyi hundumtuu as keessa jira. Maaloo galata fidaamee Yesuus Kiristoosiif waa. Ishi. Guddaadha. Nana mana an kana mana kootti fuudhee galuun koo waan hundumaa boojii hundumaa galfadhee galuu kooti jedheen gale. Ishi. Mucattiin natti kolfaa deemti. Isan galuu tun gad hin taa'in bishaanicha irraa sin dhuginaa wayitti sin naqinaa lafatti naqaa jedhama. Ishi. Dhaqeen manxaafii ol qabeetanii La. Ishi. bishaan lafichumatti hin gannaqee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin eebbi mana kanaa badde deebii wanti booji'amte wanti mucaa korkaa tatamsaates kottu galii ajajis irratti baheera jedhan bishaan itti Irraajjan irratti. eeyyee Ishi. galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Ameen. Dubbii Waaqayyoo qoosaa miti. Aw. Haalleluuyaa. Ameen. Erga sanaan booddee mucaan koo nama qoricha raamsu biraa hojjeta. Namootatti dadawwalate gara biyyaatti. Ishi. Ani qoricha gatii raka isaanii isiniif ergaa tamsaasaa qorichaadha. In fudhattanii jedhee ijoollee mana qorichaa qaban itti dadawwale. Okay. Nu ergeedhanii gidduudhuma sanatti baajetii guddaan Wow. herregame ammana kan hin jedhamne. Isa waan haaraadhaan. Isa eebbaan mana namaa lixu ammallee inni keessan galata fida. Galata fida Yesuusiif. Haleluuyaa. Erga guyyaa sanaa jalqabee warri mucaa kootillee baay'ee jireenya jiraatnee baan barree fi itti wallaaltee na duraa huqqattee baay'ee jeeqamti turte. Okay. Saatii sanaa jalqabee Waaqayyo seenaa keenya jijjiire. Ameen. Eebbi guddaan mana keenya jira. Ameen. Nagaan guddaan mana keenya jira. Ameen. Bishaanini waldaa maqaa waldaa kanaan beeku bishaani waldaa laga xaafiitti fidee raajiin taarikuu irratti raajeenani mana kana Waaqayyo fideenna Waaqayyo mana kana jijjiire. Ammayyuu buddeenni dhufa ammayyuu birriin dhufa ammayyuu baajetiin dhufa jedhanii ijoollee kootti himan ture. Ishi. Sirriidha erga gaafa sanaati waan haaraa argine ijoolleen galanni guddaan isaaf haa ta'u. Galata fidanii Yesuusiif. Haleluuyaa. Waaqayyo gaafa waa ajaju gaafa nama isaatti waa dubbatu gaafa nama isaatti waa haasa'u wanta sana qoosaatti hin fudhannu. Mucaan barattuun na duukaa bishaan sana fuutee galtee baay'ee dhukkubfatti turte. Halkan dhuftee mucaan koo sin tajaajilaanis biyyaanan tajaajilan ture. Durumayyuu mana keenya namni dhufee hin kadhata. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Ameen. Garuu mucaan sun dhukkuba halkan sodaachisu dhukkuba hafuura budaatiin qabamtee jirti. Ishi. Garuu bishaan sanaan hin fayyine. Sababii qoosaa galteef sababii qaldituuf. Innaan bishaan halkan dhufteen waamtee naa kadhadhaa noo rafuun sodaadheette. Ishi. Bishaan sila raajiin nuu kennetti amanuu diddee. Kanaaf sodaan sitti namne sila dhukkubi sirraa caba rakkinni sirraa caba. Barnoota sin dandeessa wanti si duraa hidhame siikama. Situ balleessan jedhe warri ammayyuu akka ishee hin amanne wanta argamu akka waan namni diraamaa hojjetuutti kan fudhattani. Yesuus Kiristoos wanta hundumaa karaa raajota isaatiin inni dubbachaa ture inni hojjechaa ture. Ergaa isaatu galmaan hin ga'in hin hafu. Ameen. Bicha keessaa akka namneef Waaqayyo si na gargaara. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin hafuurri hamaan hafuurri jawwee hafuurri waangoo lafa kanarratti aadaa buluu adaamu. Ameen. Inni sababii Israa'elootaatiif mandara Yerikoo jabaatee cufamee ture kan jedhu caafamee jira. Sababii Israa'elootaatiif baname. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuusin lafa kanarraa wanti cabuun mala haa cabu. Ameen. Mandaraa kanarraa wanti dhaamuun malu wanti furguggifamuu malu billaa Waaqayyootiin haa rukutamu. Yesuus gooftaadha. Ameen. Lafi kun amisoomu. Ameen. Maatiin raajii kana Waaqayyo abiddaaf hafuuraan haa geggeessu. Ameen. Inni yuusu mana kee dhala keerraa dhaamu. Ameen. Jireenya hojjetoota iddoo kanaa abiddi Waaqayyo haa gonfatu. Ameen. Bala dhugaatiirraa badina jeena qaaxarroo badoona masandala giraaffiya. Hallelujaa. Ameen. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Eebba lafa kanaa dabqa lafa kanarratti coccobu.
jilba raajotaa jilba hojjetoota waaqayyo lama kanarratti dadhabu maqaa gooftaa Yesuusin ergamaan nyaatu daana'oon itti gadi ba'u daana'oon yeroo hundumaa walii galtee keessan iddu maqaa abbaa ilma kana fuura qulqulluutiin kan bitittiinsa badaa ta'u waaqayyo abiddeedhamee xaabamee jira abiddi godoo jalloota irratti lafa dhawee humna geediyoonii wajjin ture humna ijoollee waaqayyo raajota durii baraak waaddi booraama wajjin ture lafa kanarratti waameera lafi kun guyyaa irraa jalqabee gada deematu hin taane olaa deemu macca kana waaqayyo eebbise kana booddee ulfina malee salphina hin dhaga'ina mo'icha malee bootii himina asii gadi waa laaluun isinirratti hin ta'in manni keessa maqaa gooftaa Yesuusin haguutu laarii gati jene sandala baduu gati radina magaayya sodaai duruman hin beeku dibamaadhaami sangaan biyyoon maan barooduma waadhan halleluuyaa waaqayyo na gargaare isiniinis isin gargaaru dhaloota kanaan dura akka ittiin dhosaan dhugabaatiin galiniifis waaqayyo isaan gargaaru galanni isaaf haa ta'u kanaaf hojii waaqayyootti sin laafinaa argamuu dhabamus hojii waaqayyoo gargar hin kutinaa xinnaatus guddatus waa waaqayyoo kenna irratti hin gunguminaa lafi kun lafa waaqayyoo fo'ateedha mandarri kun mandara kottee waaqayyoo keessa tochoodha ammayyuu biyyiin qabamin jiru waan jiruuf yayyaasu ija jabaadhu cimi ani namoota kana gidduutti nama guddaa si gochuu jalqabaan ni jedhe maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin eebbi guddaan isin irratti haa dhangala'u geggeessaa hafuura waaqayyoon geggeeffamaa ameen gooftaan kun sin eebbis baay'ee sin jaallata bara baraan dhugabaatiin kun sin biraan hafin